ajandaa caatii irra jira kana dhiisaa kana fayyadama kanatu irra yaachisa kanatti taraajechuuf haganuma yoo ittanii irra tartan maal tahamee fakkeenyaaf haga ajandaa achi bal'ifneetiin ilaallee nama xiqqeessuu fi maal jechuu fi namni nama xiqqeesse ufumaa xiqqaataadha namni nama tuffatu ufumaa tuffatamaadha namni rabbitti amane nama laa ilaaha illallah jedhe guutuu isaa ija takkaan laala yoo qalbiin isaa munaafiqummaa qabaatte malee hattan arraba walitti hin ba'u namni rabbitti amane arraba osoo anuu fakkeenyaaf isinuu arrabsee isin xiqqeesseetiin jedhe ati ammootu akka obboleessa keetii tokkotti dhuftee na gorfatta malee na arrabsanii suuraa wal gadi garagalchanii wal xiqqeessanii wallaahi kuni marti kufaatii ajaa'ibaati maaliif isin marti amma isin keessaa namni salaan hin jira hin jiru garuu nama miidhe tokko akkasitti fakkeenyaaf ajanda macaatii jimaa kana yoo dubban gaafa kaan sheetiji dubbate osoo achumatti jala muranii maaliif jennaan ajandaan kun yeroo takkaaf hin kaane jimaan biyya keenya keessatti waggaa tokko lamaa miti waggaa kumaatamaan qama'amaatiin hin dhufe namni gurguratee ittiin jiraataatiin hin dhufe waan haarawahii biyya keessa seenee har'a haraama ta'ee har'a halaala ta'ee warri duraan isa facaafatu jecha sheetiji sun jedheef har'a achitti dhiisee jimaa orruu keessaa buqqisuu miti. Gabaabsuun hin dandahama ture osoo arrabaa walitti hin dheeran maaliif osoo haasoyni sheekaa sun dhiibbaa fidee khalaas jimaa orruu buqqisutti geesseetiin hin jedhe hawaasa miidhamaatiin hin jiraa dhaaba wanni sun haasawan jedhan ilaalcha qaban daliila hagana qaba jedhanii dubbatan maa dubbatte maa afaan baafatteenni afaan wal qabuuf deemuun orruu dhufeen buqqifne waan taateef ka ammootu halaala ittiin jiraanna jedhellee ulamaa'ii gugurdaa nama xullaaba meeqa ofirraa baasee isaanirraa yoo caalimni meeqa bahee diinii facaasaatiin hin jiran wal arrabsuu kanarra osoo gabaabannee jarana cibaadaan teennaa baddee nuti miskiinaan ummata homaan qabne salaatuma shanan sujuuda gadi jennu tanayyuu rabbi nurraa fuudhamoo hin fuudhuu ka irraan beeyin ka halkanii guyyaa akkanatti wal arrabsinu sa'a 24 laayivii seennee ajandaa kaan asbaabnee kaan arrabsinee kaan irraa baanee akkamiin milkaa'uun nu guyyaa qiyaamaa akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam saniif akkasitti laalaati isinuu akka ijoollee harargeetti rabbi barakaa isinii haa godhuuti wallaahi dhugama isiniin jedha namni tokko wayita ajandaa kaasu yookaan ajandama hawaasa haa ta'uuf dubbima nama keessa oofuuf kaasuu danda'a tokko ammootu dhugaan itti mul'attee kaasuu danda'a namni ammootu sa'aatii kanarraa eegasii dubbiin tun isa quuxee haasawa tokko akkamitti jimaan haraama jedhan akkamitti jimaan halaal tokko itti quuxee haasawa tokko ammootu yeroo dabarsuudhaaf sa'aatii magubuuf ka haasawutu jira waan taateef akkasitti laalaatii gadi qabaatii isinuu akka ijoollee harargeetti wanni ani isinii dhaamu wanni akkanaa kun ka'eetiin jedha isin tokkoffaa ijoollee islaamaatii lammaffarratti biyyi teessan biyya caalimaatii biyya qur'aanaatii biyya ammallee biyya teenna keessatti hangafa islaamummaati yoo jedhan nama saalfachiisuun beeytani isin ammootu nama barate namni wallaalaan isin keessa hin jiru maaliif gaddeebifnee wal xiqqeesse nama ulamaa tokko yoo dongoleen si koomando yoo ta'e ulamaani si koomando qofa bakka hin bu'u ulamaani ka biyyaati ka aalamaati yoo dogongore gorfatu yoo itti achi bahanii arrabsan ammootu hagam tokko namarraa tolamee ilaala barakallahu fiikum saniif haala kanaan laalleetiin ammootu haa deemnu wal haa kabanyu wal haa jaalannu namni yoo jaalateetiin jedhe wallahi bakka guddaa gaha duraan namni nurratti duulu nama birooti hin beeytan amma ofii walirratti duulaatiin hin durra waan naftanyaa walirratti hin dalayne walirratti dalagaa jirra haqiiqatan kajimaan haraama halaala jedhu kanallee ani kana ajabsiisu ummatuma keenyatu sheekotii gurguddoo wal ficcisiisaatiin hin jira ka jedhu tunatti mul'atan tokko dhufee ajandaa hin baasa biyyi teenna tuni haga durii irra xiqqishu amantaa islaamaa kana hayyamallee waan duraaniiti olitti qaba beekamtiillee waan duraaniiti olitti qaba ummanni kuni wal argee wal bira gahee taa'ee waliin haasa'ee guutuun isaa wayita wal bira gahan akkamiin wal dhungatanii nagaa waliin deeman amma sheemiin biroo dheengadda kunnu achii ka'anii aarsaa meeqa kafalanii wallaahi sa'a jaha finfinnee ka'anii aarsaa meeqa kafalanii lafa fagoo lafa waaqoo guutuu dalloon dhaqan maaliif ummanni kuni tokko jaalalli inni walii qabu tokko diiniin isaa tokko hattan aqiidaa keessatti illee hedduu wanni wal khallafu wayiituun jiru tokko ahlus sunnaa wal jamaa hin beeytani waan kana diinatu nu keessa seenee wal nu nyaachisaatiin jira waan taateef ufiifuu karri isin dhiibbaa godhuu qabdan kaminni ulamaa'iin kenna gadi baatii taa'a waliin haasawa maaliif nu ijoollee daa'ima ijoollee yookaan dargaggeeyyan umriin isaanii waggaa 30 wayii keessa jiru kana maaliif wal ficcisiiftanii wal bira teettanii haasoytanii biyya tokko keessa jirtanii muftii oromiyaatu jira ka harargee bahaaf lixaatu jira ka akka Itoophiyaatu jira ka sikkoo mandootu jira teettanii waliin haasawanii yaada wal jijjiiranii haraama halaala
jedhanii dubbachuun hin dandahama ture. Kanaaf kanallee akkasitti bal'isaatiin ilaala rabbi barakaa isinii haa godhu ulfaadhaa kabajamaa Gaafiin qaba. Assalaamu alaikum. godhaati. Bilaal iqaamuu edannu biraa masjida Hussein namni qaatana laala ala dhaabadha. Okay, salaat irra wanni caalu hin Kata jiru. video in kaaftamu kaaftu gaafi biraadillee si baay'isuun hin barbaachisu. Videoon san nuuf hin taane eeyyee barawaas. Videoon Hin ta'e. kadhatina yoo fedhe haa kaasu yoo fedhe haa dhiisu. Wanna beekuu qabdan. Yo fede akatu yo fede adisu rakomiti. Dhageeffadhaa. Mee yeroo takka niin dubbadha. Waan hin dubbaddeetiin isin irraa baane. Warri amma asirra yaa'ee maslahaa yookiin waan gaggaarii haasa'uu barbaaduun kuni soba Harargee illee hin jaalatan. Yoo sila Harargee ka jaalatan ta'e tuffii Harargee qaban waan babbada sooshaal miidiyaa irratti gadi dhiisanii namicha dheengaddaa nuti duriyyii Harargeen sodaannu akka Arsiitti bullaa Kamu rakado. akka Arsiitti bulla jeesanii warri amma irraa sirra yaa'ee gada waan gaggaarii barbaadu kun maaliif nama san qabanii seeratti dhiyeessuu qaba. Gaafii kanaan dhiyeessanii fi gaafa inni dhufee asirra dhufee immoo waan hin taane Harargeen uummata jaalatamaadha. Uummata diinii uummata akkasiiti jiru. Sobaan as geenye adii yeroo kana booda hin sobamnu. Isin jechuu barbaada. Eenyuyyuu nama ni naa sheekni kamiyyuu amma fakkeenya Soomaaliyaa fudhatan Musliimeetti Oromoo akkatti jibbitu gartanii jirtan. Oromummaan kun warra akkasitti nu jibbuutu jira jechuudha afaan Oromoo himachaa keessa isaanii waan biraatii jechuu barbaadeeti. Kanaaf wanni isin kadhattan hin jiru fedhaa kaasuu fedhaa dhiisu. Galatooma. Galato. Laal video kaasi hawaasa duratti video kaasenneen kaasee dhiisee san waliin laal. Kulle itti fufee okaan eenyu si dura jira isa kulle. Iya kollu ma Itti dibatu. godhu ayyee. Lagi sama pada Kulle jarraa sebuah nama sete ustaz ni amma gabu kayaknya kuni denged aye frat dever ndagamu ustaz rumah kunu denged dumahu atara ashita atera ulkabe ashita atara ni beita me ashita ulkabe ti wanni halal kana ada ada je namni wanni ratto den damne yo fetan balau kama aje lal mal jechu fedeti dubbi mogatin ansunun arste jimalullu achirra mantasani si tunu wayi keesu jira nama lakka fuudhatunu likkiftiidha sigalte jechuun qabu ture hawaasa dila kana tuffachuudha sigalte nu kabajaaf isaan hin kadhannu nuutiif kabachiisuu qaba nuutu gartee akka isaan nu arrabsan godhe malee nu isaanii miti isaan waan balleessan hin qabanii sheekotiin gaaf akkana taatee namni maqaan ustaazaa akkana ta'e hawaasa keessa ijoolleen maal haa taatu ijoolleen maal balleessitee yeroo akkas taate an akka kiyya ijoolleen argee harma feeteenuu haa taatu tarkaanfii irra fudhachuudha ka waan takka dubba tarkaanfii irra fudhachuudha wala sheeka sanumaan taane guyyaada mataa kiyyaati sheetichuma sanumaan taane tarkaanfii irra fudhachuudha wallaahi laazim inni kamitti ilaal mee wanni tarkaanfii irra fudhadhaa jiruuf waan birootii miti islaama nuti sheeka keenya sheeka ka istiraama ulfina namaaf hawaasaaf qabu ni kabajan kabajulleen dirqama islaama nuti musliim ummata islaamaati maaliif sheetichi suni tuffii hawaasa Harargee kana maal jedhe beekta jaartii wajji rafuun hin danda'amu namni gizii jimaa qabe nuti Arsii nu dhale nuti Wallaggaa nu dhale nuti Jimmaa nu dhale abbootii teenya tajaajilfattee jimaa qamaatee akkanatti dhaqootee jabanaa qamaatee barcaa qamaatee halkanillee qamaatuu nu dhale wallahi laazim hawaasni Harargee dillee kana yoo Harargeen jimaa qamaatee jaartii wajji rafuu hin dandeenye eessaa dhufe hawaasni dilli kun eessaa dhufe dhugaa kiyyaa bar waan gaafii addaati bar waan gaafii qabdii bartu tuffii Harargee qabu gositti hima tuffii Harargee qabu jechuun qabu hawaasa dila kana tuffachuun qabu sheetichuma sanuu wallahi tarkaanfii irra fudhadha sheetichuma sanuu Mea kulle galata ulfaadho yaalli kee bareedaadha. Nama hedduu nu keessa jira nama carraan argitin ni geggeessina. Hamza deebitanii shee Hamza. deebine Sheeka Ayyee Ustaaz Ahmadiin isin guddisaa. Mee laal amaan gaafii itti reefu itti fufi gaafii Ustaaz Hamza fi. yaa obboleessa keenya shee amaanaa galatoomu tattaafate waan bareedaa godhe
abbichuma silaa ajandaan isaaf barbaadamu sanuu qabee fiduuni waan gaarii. Garuu ustaadni nin kaasaas hin jenne hin kaasuus hin jenne. Waliigalli gaa nuti akka nama ummata tokkootti itti himanne wanni san nu xiqqeessuudha nurraa kaasi jechuun kabaja waan sanniin kaasaaf hin kaasu jechuu dhabee gabbuun ammallee badii biraati. Toni tan akkasii qubanaa qabaadha. Namni zaahira walitti himaa deemuu danda'u qaba yeroo hundaa'u. Sii galee walirra sossobanii walirra diddibuun gaarii miti. Footoo namicha jimaa wasakni afaanii yaa'uu san fayyadamanii yeroo ummanni jimaan qabeenya keenya je'utti ummata kana xiqqeessite. Silaa ifiif yaadee godhuu qaba ture. Sii galee ummanni kun nammoo fatee je'ee osoo kaasin je'iniini. Haa galatoomu kabajaatee nyaatu tana ta'e ammallee waan biraan jennuuni. Nin kaasaas hin jenne hin kaasuus hin jenne. Kaasuus danda'a kaasuu dhabuus danda'a. Kan Allahu a'lamu. Tabiraati immoo isa nu tuffate san isa amma kolleen irraa haasawaa jirtu. Abbaa keenya arrabse abbaa guddaa keenya arrabse. Yeroo silaa namni obboleessa kee arrabse ati yaada biraa fiddee ka biraa isaan tuquun daranuu isa arrabsuu jaama beekta. Namni nan arrabsin jechuun kabaja. Ammoo arraba san arraba gartee isa arrafame san sirraan fakkaatu jechuun bocola biraa namarraa xaragu. Sii galee tanaaf silaa namni wal kabajaa deemee hedduu mi'aawa bareedaasi. Warra immoo jimaan haraami je'uuf obboleessa keenya Ahmadiif jechuudha. Gaafii gabaabduu wayitaniin qabuutu jira. Ustaaz Ahmad na dhageessaa? Dhagaan jira kan natti erge wanni natti fakkaata ibsa obboleessa keenya jaalibsaan natti erge kanaaf Anaaf sitti erge abshir rakkoo.